Amantaa jechuun amantaan ta'uu maati? Silaa namni afaan beeku hundaanuu gaggeeffatu wanti daangeessu hin jiru. Har'aa dhaga'u namaa miti. Nama waaqeffatanii maaliif amantaan uumaadhaa, amantaan waaqaa, amantaan rabbi jechuudha. Kasirraa dhagahu isa. Feetu chimbirroon afaan isiitii waaqeffatu inni dhagaha isaa uume ni beeka. Afaan kanaan hin dhagahuu afaan kiyyaan kajuu kuni barga burmoo nuti jala jirruun tokko wansiin jaa. Kanaaf egaa haalli amma dhufe dhugumaa egaa turti malee numa urti jaa. Akkasumas hanyi kuni ni qallata malee hin citu dhugaan turrumatti baati yeroodhaaf hadhooytullee yeroof ulfaattullee jechuudha. Kanumaa fi yeroo isiituu dhufateeni garuu dubbii amantaa osoo hin taane dubbii oromummaati jechuudha. Dubbii oromummaa jechuun afaan keetiin feetu dhagatti amani boo feetu waan feetetti amani afaan keetiin hin dubbatin kiyyaa waan barbaaddu san dubbadhu kasiin jiru gabroonfataadha jechuudha. Kun gabroonfataa immoo kan nuti falmutti jirru warra of malee humaan beenye. Reefsi kaaseen ture warra uumaa kanaa hin beenye warra kun jechuudha. Warra uumaan beenye kana waliin ammoo lakkaawwachuun nama barbaachisu. Oromoo yoo malbuu qabaatte yoo nama jirus taate warri biyya keessaas haa ta'u biyya ormaa jirus bakka jiru ka'ee yeroo oromummaa isaatii fi gabrummaa gartee irra turte san awwaalee bilisummaa isaa dhugoonfatullee ammaa jechuudha. Kanarratti immoo qalbii heeruun nama barbaachisu. Namni keenya hubannoo qabu qalbii heeramma gaman gurraa isa afaaniin haasa'u kan afaan dhageeffataniiti karaa goranfaa wallaalu saniin dhugaas kee atuu ni beekta. Eenyutu si dhiigaa jira, eenyutu si cabaa jira, eenyu dhugaa lubbuu si kennee osoo ati quba qabdus osoo quban qabaannees hojjechaa jira isa sanni beektu itti hiriiri hojjedhu yeroon ta'e amma jennaan jechuudha Oromoo tanaan. Maaliif ni wajna bara. Wacha kun ammaan tara guyyaa ajantuu walitti ta'a. Guyyaa meeqa guyyaa taakka lama jennee hanga sadii qofa lakkaawwannaa jechuun san booda hin jiru. Garuu wanti asirraa namaa galu dhibbatti oromummaan turummaanuu uummata islaamantaa kana ni qabna je'ee deemu kana biratti balfamtuu ta'uudha. Gaxaantuu ta'uudha. Afaan isii afaan uumaalleen hin beenye. Akkasitti fakkaata natti fakkaata gaa. Islaa waan jirtu mormiini yoo fedhes waan biroo keessa jiraata. Akka Oromootti wantiin isaan kanaaf dhaloota keenya kanaaf dhaamu warroota amantaa kana qabuus. Dubbii amantaa osoo hin taane dubbii oromummaati. Sabummaati. Dubbii oromummaati jechuudha. Dubbii oromummaati. Dubbii lafee fi lafaa. Dubbii dhaloota Oromoo kana balleessuuti. Afaan keetiin hin jiraatin namni siin jiraatuun jiraatin siin jechaa jira. Haati inni hidhaa ture Oromummaa tana balleessuu Itoophiyaa tana jiraachisuu egaa akka kiyyoo tana keessaan baane qabeenya keenya waan qabnu qoqoree achitti uumaan waan nyaatu hin dhuguban. Lafarra dhufanii qubatanii maarree malee ka'u jedhanii fudhachaa turan. Kanan magarra ni usumee nuti hin beenyu hunduma keessa kunnu dubbiin amantaa. Dubbiin ammoo dubbii oromummaa waan taateef nuti akka oromootti dubbataa jirra malee amantaarraa miti. Amantaan ta'uu uumaati. Karraa nama gaafatus kasi uume kana. Dhagatti feetu amani feetu waan feetu amanii malee jechuudha. Kanaaf wanti san hundi amma wanti wal qabee warra wal beeku wal qabe warra gurgurtaa jechuudha. Kan iccitis wal beeku. Nuti immoo wanti nuti godhuu qabnu akka dhalootatti Islaama kiristaanaa jinni jaankaa jechuudha miti wanti nuti qabnu. Oromummaa keenya irratti immoo ciichinee oromummaa keenya jiraachisu. Nama akka ofitti of tahee of jiraachisu. Falmatee jiraatee tuutu akka kaanilletti amantaa qabu ullee kabajatuu danda'a. Kabajaa ofitti dura godhuu qabna. Nutu kabajaa hin qabnee fi gadheen amma nuti gooftaa jechuudha maaltu hafe duubaree. Nuti immoo isin uume jechuu barbaada jarri uubaan beekna waliin. Kanammoo osoo laaltanii laallee agarru
dubbii amantaa tokko tokko wallaalummaan amantaa tanaaf kanaamiti dubbii oromummaa sanitti deebinee dhugaan teenya sababa oromootiin balleessuuf dhugaan teenya birtii amantaa dhugaa warri itti dhiyeenya waan kana quba qabus bakka isaan itti waawwaalaniifis oromoo yoo taate dhugaan baasuu qabdaadhaatis islaamana amantaa hundumaa wanti eeguun jiru ka eeguu isa uume isa abadan santu eegaa jechuudha. Kanaaf meeshaalee guuran sanillee bakka isiin jirtu dabruun qabdu baaftee jechuudha. Bakka isiin maltuun kabajaan nurraa mulqamtee jirti. Qallee nuti numa odeessina malee wal dhageeffachuu hin dandeenye. Dhalli teenya addunyaarra jirtu tuni hunduu silaa wal dhageeffachuu dandeenye. Guyyaa tokko nutti nafan. Amma Oromiyaa keessatti Gondarii miti biyya lafti isaa. Gondarii miti Oromiyaadha. Achi keessaa ba'ee gaafa hiriira ka'ee oromtichaan afaan oromootiin waan geggeeffatu gaafa jedhu oromoon tun ni jirra jettee of gaafachuu xiiqoo ittee waa hojjechuu qabdiidha. Xiiqonnee waa hojjechuu qabdi. Amantaa dahoo godhate nama jalatti dhokate malee amantaa miti dubbiin dubbii oromummaati. Oromooti jedhammati bakka jirtuu wal kaasi. Kayit dhugaatee ni beektaa hagartetti afaan banteen dhageeffatiniiti. Dhugaatee bakka itti dabde bakka kabajaan teetti mulqamte warra dhugaa qabatee lubbuu siif kenne dhiiga dhangalaasu lafeetti cabu siif beela'u siif qorra keessa jiraatu faana hiriiri. Kabajaa teeta dhabde san deeffadhu mirga hiree murteeffannaa abbaa biyyummaa kee mirkaneeffadhu san booda waan qabdu hundaahu kee kabajaadhaani eeggatta. Namni sirraatti boonjiru afaan keetiin dubbatta afaan keetiin hojjetta afaan keetiin bitattee gurguratta afaan keetiin barattee barsiifta afaan namni sitti fe'uuni waan geggeessitu haalli jiru hunduu yeroo isaa eeggateetuma dhufa. Kun qophii sagantaa bilisootiif. Qophiin sagantaa bilisootiif yeroo isaa eeggate kan isinii darbuudha. Maarree lafaa fi iddoo jirtan hundarraa sabboontonnii fi qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hunduu dandeettii fi beekumsa qabdan hundaan irratti hirmaattanii waan dandeessaniin nu jajjabeessuun dirqama Oromummaa ta'uu isin hubachiifna.